akkas jettee turte ijaarsa mana lukkuu namoonni ijaarsa mana lukkuu barbaadanii namoota gaafii gaafatantu jira. Isaan sun jechuudha mana lukkuu luki 60 jettee takka luki 80 jettee na fakkaata boleetiin kiyya. Gatii waan kana maaltu meeshaalee akkamtu barbaachisa jedhama. Meeshaalee isaan barbaachisan fakkeenyaaf ferroo hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf muka qorqoorroo isa barbaachisa, simintoo, bolokkeeta akkasumas shawaa seeraamikii isa barbaachisa jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha har'a walitti deebinee jirra. Video keenya akkasumas like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Ijoolleen dhiifama video isin hojjechuu hin dandeenye guyyaa lama akkas tureen jira. Ijoolleen mana lukkuu akkasuma ijaarsa mana lukkuutiif lukii 60 lukii 80 akkas garuu lukii 80 jechuun ni ulfaata guddaadha jechuudha. Isa lukii 62 okay 32 illee gahaadha jechuudha. Lukkuree horsiisuu irratti wantoonni isin barbaachisan baay'ee miti meeshaalee kana jechuudha. Wantoonni isin barbaachisan fakkeenyaaf simintoon si barbaachisa, seeraamikii si barbaachisa, bolokkeen si barbaachisa, ashawaan si barbaachisa, mana wanta seeraamikii godhuuf barbaaduuf kanaaf jechuudha. Muka isin barbaachisa, qorqoorroo isin barbaachisa. Garuu mootu jechuudha lukkulee akka gaafii odoon taane hojii tokko hojjechuutu dirqama. Amma isin biyyootaan baateetanii gaafii akkana dhiyeessitanii itti fayyadaman isaati hojii tokko eegaltee yoo karoora ittiin baafatini rakkoodha. Maaliif mana ni ijaarta haa jennu fakkeenya maashini lukkulee ni jira qarshii 60 wayya. Maashini lukkulee suni addatti yani wantoota oo'isan fakkeenyaaf amma lukkuun hamma irra teessee miti maashini sunillee akkasitu jira. Isa immoo ni ulfaata. Garuu immoo lukkuleen immoo kan caalu jechuudha. Lukkulee isa seeran nyaata isaanii qabaatan akkasuma immoo faayidaa isaanii qaba jechuudha. Lukkulee yeroo horsiisanitti faayidaa guddaa qabdi. Garuu immoo bittee akkasumatti odeeffattee yoo maal goote immoo waa faayidaa hin qabu. Itti fayyadamaa isiniin jechuu kooti warroonni gaafatan gaafii babbareedaadha. Ijoolleen gara keessatiin dhuftanii gaafii hedduu gaggaafataa jirtan. Video itti aanu amma guyyaadhaan isin hojjedha. Haa ta'u biyya keessatti baay'ee ulfaata. Biyya keessatti video hojjechuun baay'ee ulfaata kan nama si biraa waccaa'u kan maal jedhama waan akkasiiti. Isiniin jechuu barbaada amma tartiiban warroota lukkulee horsiisuu barbaadaniif dursaa ati lukkuu akkamitti horsiisanii akkamitti hoolaa horsiisama akkamitti horiin horsiisama wantoota akkasiitu jira miti. Waa hundu karoora mataa isaa qaba. Hojii tokko hojjechuuf ati karoora itti baafatta. Immootuyyuu nama biraa qabaachuu qabda. Namni sun waan san irra dhaabbatee hojjetee yoo jedhe faayidaa guddaa qaba. Yoo mootuyyuu eegalee fakkeenyaaf yoo horii tokko ka fudhannu taate horiin sunis dallaa qallaba gahaa qabaachuu qaba. Iddoon isaa qulqullaachuu qaba. Itti deebi'a lukkuleenis akkasuma qulqullinni sirriitti eegamuu qaba. Lukkuleen iddoon isin galtu caajutiin suni bakki isin isaan jiraatan sirriitti qulqullina eeggachuu qaba. Lafti immoo seeraamikii ta'uu qaba. Maaliif dhiqamuu qaba lafti isii sun? Gaaf qulqullina qabaatte akkasuma galii bareeda qabdi. Nyaatas gahaa yoo qabaatte akkasuma jechuudha. Dhiifama namatu sagaleen alaanii dhageessisan fakkaate. Kanan isin jechuu barbaada. Jabaadhaa itti fayyadamaa. Jabaattanii yoo fayyadamtan akkasuma jechuudha. Warroonni fakkeenyaaf horii jechuudha. Horiileen akkasuma. Horiilee gaaf horii limaatii tokko bitte innis nyaata gahaa isa barbaachisa. Iddoon isaa qulqullina qabaachuu yeroo dhiqamuu barbaachisa. Horiin sun immoo fakkeenyaaf horiin limaatii tokko gaafa bitame dhiqamuu isa barbaachisa. Qallaba gahaa isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf isin obboleeyyan kiyya gaafii qofa otoo hin taane itti fayyadame faayidaa isaa jechuudha. Amma namoonni tokko gaafatanii jechis akkasitti maal jettanii miti hin ta'u. Gaafettee dhiisiin hojjedhu agarsiisi. Hamma gaafa galtuutti fakkeenyaaf yoo nama qabaatte hamma gaafa galtuutti jechuudhaatti galii guddaa agarsiisuu dandeetta. Isa galii biyya arabaa sanis galchuu dandeetta yoo fakkeen yoo ittiin hojjettee maal jette yookaan immoo gaafattee dhiistee eegaltee yoo dhiiftee
kasaaraa keetta kuni kana fakkaataa isin jechuu barbaada. Asumaan ijoolleen meeshaalee garaagaraa xalabachuu barbaadan Majlis Arabiyaa meeshaa mana keessaa warroon barbaadan halluu jechuun dagatina ijoolleen hedduu lakkoofsa kiyya gaafatanii lakkoofsi kiyya tempeelii gubbarra isinii gaa yookiin immoo akkasuma isinii maxxanseen jira garuu viidiyoo duraati irratti yeroo laaltanitti lakkoofsa kiyya maxxanseen jira kan isin jechuu barbaada inshallah mootiyyuu jabaadha walaa jabeessinu inni tokko faan jabina namni gaafa jabaate hojii tokko hojjetee gaaf ka'immoo dhaaboodon taane itti fufuu qaba ijoolleen hedduun keessan dhuftanii abshirnaan jetaa warri jettanii moo eenyu dhufe dhifamaa nama toljettoodhaan natti dhufe waa'ee maaliitu kaasaa jiru beeku akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota biyya inshallah waa hunduma keessattuu beeytanii jajjabaadha jabaadha wantoonni biyya kana keessatti ta'amaa jiru baay'ee ulfaata ala kulli haal alhamdulillah rabbil alamin waan hundattu isin jabaadha isin jechuu barbaada jabaadha kanuma inshallah video taanu isin hojjedha naganna tura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh